Oromon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Oomishtummaa fi qulqullina bunaa guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu qabaa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waltajjiin sosochii fooyyeensa oomishtummaa fi qulqullina bunaa irratti xiyyeeffatee magaalaa Naqamteetti taa'ameera. Gabaasa Lalii Girmaa Ayyaantuu Baacaatu dhiyeesse. Waltajjiin sosochii misoomaa fi qulqullina bunaa irratti xiyyeeffatee abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa fi qindoomina ministeera qonnaa akkasumas biiroo qonnaa Oromiyaan qophaa'ee magaalaa Naqamteetti taa'ame. Bulchaan godina Wallagga Bahaa obbo Waggaarii Nagaraa yeroo ammaa hojii oomishaa fi qulqullina bunaa irratti hojjetamaa jiruun fayyadamummaa qonnaan bultootaa dabaluuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan. Bunni bal'inaanis sadarkaa barbaadamutti baay'ina barbaadamuun akka inni oomishamu qulqullinni isaas sadarkaa barbaadamutti eegamee oomisha callaa isaarraa jalqabee hanga gabaa qulqullinni isaa eegamuu akka qabu oomishaaf oomishtummaa isaa qofatu hin ta'in sirni gabaasaatiis walitti dhimsi gabaasaa cancalli gabaasaa gabaabbatee karaa fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneeffatu gama biraan qonnaan bulaamti abbaan oomisha kanaaf abbaa buna kanaa ta'e irraa fayyadamaa akka ta'uuf. Daayirektarri olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dooktar Addunyaa Dabalaa akkaataa qulqullinni bunaa fooyya'uu danda'u irratti kan hojjennu ta'aa jedhan. Qulqullinni bunaa kun akkamitti fooyya'uu qaba akkasumas immoo qotee bulaas ta'ee warra qonna largan warra qonna dhiyeessanis gahaa mataa isaanii akkamitti hirmaachuu qabu kan jedhu kanarratti yeroodha yerootti larginee deebii tilaachaa furmaata tilaachaa kan nuti deemnu waan ta'eedhaaf yaada isaan qabatan karoora isaan qabatan nutis tumsinee jijjiirama fiduudhaaf wajjiniin hojjechaa jirra. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa oomishtummaa hanqinaalee qulqullinaa fi sirna daldalaa damee misooma bunaa keessatti mul'ataa jiranis xiyyeeffannoo barbaadu jedhan. Ajandaa hoggansaa ta'uu qaba dhimmi qulqullina rakkoo tokkoffaan kan kanaaf qulqullinni kan kanaaf dadhabeef nuti hoogganuu dadhabe itti gaafatamummaa isaa hoggansa kana fudhachuu irra jiraatu jecha. Lammaffaa qulqullina irratti fooyyeensi kan hin dhufne eksteeshinii isaa irratti ogummaa qonnaan bulaa guddisuu irratti hojjetama. Ogummaa qonnaan bulaa irratti waan hojjechuu dadhabnee fi dhaqfaatu kan dhufeef. Ogummaa isaan fooyya'u taanaan qulqullinni fooyya'uu danda'u. Kanaaf ogeessota dirree qonnaa qabnu sochoofnee caasaa qabnu sochoofnee ogummaa qonnaan bulaa keenya sadarkaa barbaadamutti fooyyessuu irratti qixaanni hojjetama. Kun kufaatii fide. Sadaffaa fi inni murteessaan sirni daldala keenyaa sirni dhiyeessitoonni itti funaanan ekspoortarootaaf itti dabarsan ekspoortaroonni ekspoortii itti godhan immoo rakkoo guddaa qaba. Sirnichis rakkoo uumee jira. Kana sadan irratti qixaan hojjetamuu danda'u. Kanaafuu bara kana gabaa giddu galeessaatiif akka naannoo keenyatti kana biiroon qonnaa abbaatti godhee aanaadhaan kaa'amu tura jiraataa toonii 450 expect godhe. Toonii 450. Rakkoo kana furuufis sosochiin qulqullina bunaa godinaalee buna misoomsanitti gaggeeffamuu dabalatee dhiyeessii barbaachisu guutuuf xiyyeeffannoon hojjechuun bittaa bunaa irrattis dhiyeessitoota waliin qindoominaan hojjetamuu qabaa jedhan. Sadarkaa bunaa fooyyessuu fi alergii dabaluufis xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu eeruun warshaa buna miicuu babal'isuun rakkoo gama kanaan jiru furuu fi alergitoota warshaa bunaa babal'isaniifis mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa barbaachisu ni taasisaa jedhan. Oomishti keenya bara kana yoo xiqqaate 1.1 hinga miiliyoon toon an Oromiyaa naannoo biraa jechaan jiru kan Oromiyaa isa kana keessaa yoo xiqqaate parsantaa 40 akkas ekspoort gochuuf hojjechuu ekspoortiif dhiyeessuudhaaf hojjechuu ni Mootummaan naannoo Oromiyaa diiyaaspooraa waamicha irreechaaf biyya dhufan Finfinneetti simataa jira. Lammiilee waamicha mootummaa naannichaaf awwaachuun ayyaana irreechaa irratti hirmaachuu biyya dhufan mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee hoteela Skylight'tti sagantaa simannaa qopheesseera. Badhaasoo Hayilee.
Mootummaan naannoo Oromiyaa diiyaaspooraa waamicha irreechaaf biyya dhufaniif Finfinneetti simannaa taasiseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa lammiilee biyyoota adda addaa jiraataniif waamicha taasisanii turuun ni yaadatama. Lammiilee waamicha mootummaa naannichaa awwaachuudhaan ayyaana irreechaa hirmaachuuf biyya galaniif mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee hoteela Skylight'tti simannaa taasiseeraa fi diiyaasporaan biyyoota adda addaa irraa gara biyyaa dhufanis jijjiiramni biyya keessatti mul'ataa jiru kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu dubbataniiru. Waan Itoophiyaa zeenaa biyya alaa keessatti guyyaa guyyaadhaan hin ka'a. Kan waan ta'eef nutis gammadnee walitti qabamnee mee deemnee ayyaana waa'ee irreechaa ilaalsuu kanaan mootummaa keenya cina dhaabannee hagargaarru jennee walitti qabamnee dhufne. Dhugaa dubbachuudhaa fi jijjiirama baay'ee dinqisiisaa amanuuf hin dandeenye hedduun argama naannoo magaalaa kanatti jechuudha. Miilaan biyya habaanu malee onneen teenya sammuun teenya asuma jirti. Kanaafuu jijjiirama biyya kana keessa godhamaa jiru yeroo guyyaa guyyaan hordofaatuma jirra. Jijjiirama karaa siyaasaatiin godhamee jira. Sochiin karaa misoomaatiin godhamaa jiru kan nama ajaa'ibsiisu. Irreechi guddaadhaan kabajamu irratti argama. Naannoo Torontootti, Vaankooveриtti bakka adda addaattis hin kabajama. Garuu guddaan immoo kan jiru biyya kana waan ta'eef inni barbaadu achitti kabajata, inni barbaadu immoo gara kanatti dhufa. Irreechi mallattoo nageenyaati. Irreechi mallattoo diinagdeeti. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummanni Oromoo duudhaa isaatti akka deebi'u hojiilee hedduu hojjechaa tureeraa kan jedhan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaasteera hawaasummaa obbo Saadaat Nasham ayyaanni irreechaa sirnoota darbaniin dhiibbaan hedduu irra gahaa turuu dubbatan. Yeroo ammaa mootummaan naannoo Oromiyaa immoo uummanni duudhaa isaa kaleessatti akka deebi'uuf hojiilee gurguddoo hedduu hojjechaa jiraachuus eeran. Uummanni keenya duudhaa kaleessatti akka deebi'uu danda'u, ayyaana isa tokkoomsuu danda'u, ayyaana isa gamtoomsuu danda'utti akka deebi'uu danda'u yaalii bal'aa taasisee jira. Kanaanis milkiin gurguddaan dhufee jira. Keessaayuu ayyaana irreechaati irratti kanaan dura cuccaa ture kaasnee injifannoo bal'aa galmeessuudhaan malkaawwan kanaan dura irratti akka hin irreeffatamne dhorkamanii turan akka deebi'an. Toora Finfinnee irratti ayyaanni kun akka kabajamuu danda'u uummanni Oromoo miiliyoonotaan bahee akka irreeffatuu danda'u taasisuu dandeenye jira. Kana qofaa miti seenaa kana haaromsuu jalqabuu keenyaan malkaawwan kanaan dura irratti irreeffatamaa hin turres malkaan 74 fi isaa ol ta'u sirna irreeffanaatiif akka oolan taasisuu dandeenye jira. Diiyaasporaan qabeenyaa fi beekumsa qabuun hojiilee misoomaa cinaa dhaabbachuu qabaa kan jedhan obbo Saadaat waamichi ammaatis ayyaana irreechaa tokkummaa Oromootaa mul'isuu irratti gammachuudhaan waliin hirmaachuufi jedhan. Duudhaa deebi'ee waliin qooddachuu akka dandeenyu, tokkummaa Oromootaa waliin argisiisuu akka dandeenyu. Diiyaasporaan keenya biyya alaa jiru gama tokkoon ayyaana kana waliin irreeffataa, duudhaa isaa waliin kabajaa, yeroo dheeraadhaaf qe'ee irraa fagaate sadarkaa isiin itti misoomte akka arguu danda'u gochuudhaaf waamicha darbeedha. Gaaffiin hulaa galaanaa argachuuf Itoophiyaan gaafattee biyya kamiinuu miidhuuf utuu hin taane waloon guddachuufi jedhan Aljeeriyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadder Muktaar Mahammad Waaree. Saamu'eel dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Biyyoota gaanfa Afrikaa 8 keessaa Itoophiyaaf Soomaaliyaan afaan aadaaf seenaa waliin qooddatan ta'uu seenaan biyyoota kanneenii ni mul'isa. Lammiileen biyyoota lameenis rakkoo fi bal'oo jiruu fi jireenyaa walumaan qooddataa turaniiru. Daangaallee walumaan qooddatu keessattuu Itoophiyaan bara 2007 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa eegaltee Soomaaliyaa waraanaan mancaate ijaaruu keessatti biyya aarsaa guddaa kaffalte ta'uu biyyoota addunyaatu ragaadha. Ambaasaadara Itoophiyaa waggaa tokkoof walakkaaf Soomaaliyaa keessatti hojjetaa turanii fi amma Aljeeriyaatti ambaasaadara Itoophiyaa ambaasaadar Muktaar Mohammad Waaree OBN waliin turtii godhaniin hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa kan lammiilee fi dureewwan biyyootaa jabaa ture. Sababni isaa immoo Itoophiyaatu Soomaaliyaatti mootummaa dhaabee addunyaatti beeksisee jedhan. Addunyaa biratti fudhatama kan qabaate mootummaan biyya sanitti akka ijaaramu gaafas bu'uurri Itoophiyaan keette har'a kunoo mootummaan Soomaaliyaa qaama hawaasa addunyaa ta'e raayyaa ittisa Itoophiyaatiin jechaadha. Erga Itoophiyaan misoomaa fi guddina ishee fi ulaa galaanaa gaafattee Soomaaliyaan oolmaa Itoophiyaa utuu beektuu maaliif hayyamamuu dadhabdeen ambaasaadar Muktaar gaafanneen biyyoota dantaa isaaniif jecha Soomaaliyaa akka feeteen micciirantuu dhimmicha haqaaqee jedhu. Faayidaan uummata Soomaalee biyyoota ollaa wajjin olloota sii wajjin nagaan jiraachuudha. Keessumattuu Itoophiyaa fi Keeniyaa wajjin nagaan jiraachuudha. Jibuuti illee dabalatee garuu fagoorraa qaamonni dhufan dantaa tokkollee achi keessaan qabaatanis karaa nagaatiin tarkaanfachiisuu utuu danda'an biyyi sun dirree jeequmsaa akka taatu barbaadanii kun immoo kisaaraa uummata Somaaleeti. Biyya garee shororkeessaa Alshabaabiin walunkuteessaa ooltuu fi addunyaa irratti maqaa waraanaan beekamtu Soomaaliyaan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii meeshaan waraanaa biyya ishee akka hin
hin seenneef qoqqobbii irra kaa'ee turuunis ni yaadatama. Qoqqobbichis waggaa tokko dura irraa ka'eera. Amma garuu Soomaaliyaan daangaa biyyoota Afrikaa baay'ee qaxxaamurtee Ijiptiin daboo waammattee meeshaa waraanaa kuufachaa jiraachuus miidiyaan gabaaseera. Sodaa gaanfa Afrikaa ta'us ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaaseen tibba darbee dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti beeksisaniiru. Soomaaliyaan meeshaa waraanaa kuufachuu eegaluun ishee nageenya gaanfa Afrikaa kan addunyaa fi lammiilee isheef balaa fidaa jiraachuu hubachuu qabdis jedhan ambaasaaddar Muktaar. Geostrategic interest adda addaatu jira naannoo kanatti kutaawwan hawaasa adda addaatii fi gosoonni adda addaa waan kana akka balaaleffataa jiran maaliif lafti isaanii dirree lolaa akka ta'uun barbaadan biyyi isaanii iddoo jeequmsaa akka ta'uun barbaadan meeshaan waraanaa kana dura biyya san seeneyyuu sirnaan to'annaa jala godhamee to'atamee akka sababaa jeequmsaan taaneef hojjechuu barbaachisa malee amma rakkoo dabalachuu yoo ta'e malee meeshaan baay'inaan biyya sanitti galuun rakkoon ni hiika jedhee yaadu. Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa gaafachuun ishee biyya kamiinuu miidhuuf utuu hin taane waloon guddachuuf waan ta'eef ammas karuma dippiloomaasiin furatti lammiileen Itoophiyaa biyya keessaaf alaas tokkummaan dhaabbachuu akka qaban ambaasaaddar Muktaar dhaamaniiru. Hawaasa Afrikaa hawaasa addunyaa amansiistee waliin hojjettee wanni kun akka gara balaa biraa nun geessine ga'ee irraa eegamu taphachuutu irra jiraata jedhee yaada. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis yeroo garaagaraa nuti Soomaaliyaaf obboleessa hangafaati jechuun isaanii ni yaadatama. በሰላም መኖር እንፈልጋለን። ይሄ ትልቅ ሀገር ነው፣ ትልቅ አርሚ ያለው ሀገር፣ ትልቅ ህዝብ ነው። ለነሱ ታላቅ ወንድምና ጋሻ ነው። በችግራቸው ጊዜ የሚደርስ ነው። የጥፋት ኃይል አይደለም። ግን ጥያቄ ያለበት nuti humna badii miti garuu gaaffii qabna kana jechuun dinagdee guddaa utuu qabnu cufamnee taa'uun rakkisaadha. Sababni fedhii biyyaalessaati. Fedhii biyyaalessaa kanammoo akkamiin araarsinee faayidaa waliin mirkaneessina jennee hojjechuudha. Olloota keenya waliinis guddinaa fi badhaadhina waloof ni hojjenna. Hawwiin keenyas kanuma. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu jedhamee amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkorratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.